الحمد ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك يتيني لك الحمد ربي أرجو مكيتني نبدا افتديني رحمتك يتيني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسين تنتأرأن قبلني يعني حديث بخاري مسلم وان أكيدة تررأ كيست كظاهر إساء والأبو واي فالكال علتو كيست آدان أربا ويتوان قردو دلقو بربادا وصندلني فالكال علتا نما فالفل دلقو بلا دقني كتاب أيفي يونا am jechuun isaa bahe waan san itti deemi jechuudha hin dalag yoo laa ka jedhu isaa bahe hin dalagin jechuudha irraa dhaabata yoo ka homaa hin qabne bahe itti deebi'ee dhawata azlaama isaan dalagantu kana akkasuma hajaa wahiititti wayta ka'an waan akka imalaafa allaattii dhaqanii dammaysanii yookaa bineensuma biraatu yoo inni bitaa isaanii bahe faalkaa fokkataa laallatanii wanni kunnuun tahu jedhanii hajaa isaanii dhiisan yoo gara mirgaa bahe wanni kunnuu ta'a jedhanii itti deeman sawaanii haaf bawaariha jedhanii isaanirraa nama wayta hajaa ufiitiif deemu nama bifa fokkataa yoo dhufe waan fokkattutti yoo dhufe hajaan sunnaan taatu jedhee qalbii isaa keessatti waan sanirraa dhaabbata haaluma kanarra turan islaamummaa dura akkuma ulumaa'iin jedhetti kitaaba tahdhibul lugaa laallatuun hin danda'ama mujallada 14ffaa fuula 12ffaa akkasuma tafsiiru gariibi maa fi sahihayn kitaaba jedhamu fuula 306 ammas at-tamhiid libn abdilbar mujallada 9ffaa fuula 282 ammas sharhii muslim kanawaawiin kaa'e mujallada 14ffaa fuula 470 ammas miftaahu daari sa'aadaa mujallada sadaffaa fuula 268ffaa arabni waan ijaan argituuf waan gurraan dhageettu keessatti faalkaa laallatan sababaa kanaan hajaa ufiitirraa dhaabbatanii duuba hadiisni bukaarii muslim keessatti dhufe waa'ee kana keessatti maal jedha jechuu yoo rabbiin kenna fedhe waliin dhageenna hadiisa bukaarii muslim keessatti dhufe yoo gad ilaalle hedduun isaa faalkaa fokkataa laallatuun hin ta'u jechuudhaan dhufe tokkoffaan hadiisa abii hurayraa laa adwa walaa xiyyaara dhibeen hin ta'u kana fudhannee jirraa darsii tarte keessatti akkasuma allaattilleen faalkaa fokkataa laallatuun hin ta'uu jedha faalkan guutumaan guututtuu hin jiru wanni allaattiin laallatuun hin ta'u jedhuuf irra hedduun wanni arabni daladdu wanni arabni laallattuun isii tana achirraa ka'anii waa hundaan laallatan hadiisa kana bukaarii muslimtu odeesse hadiisni lammaffaa hadiisa anas laa adwa walaa xiyyaara wayucjibuni ilfa'al qaalu wama alfa'alu qaala kalimatun xayyiba allaattiin faalkaa fokkataa laallatuun hin ta'u tafaa'ulli gaariin na jaalachiisaa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam maali fa'aliin kun jennaan jecha gaarii dhagayuun jedhe tafaa'ula gaarii laallatuuf faalkaa fokkataa laallatuun maaliin adda jira yoo jedhame faalkaa fokkataa laalee hajaa ufii dhiisuun balbala shirkii nama seensifti tawakkula rabbiitirraa qulqullu nama gooti balbala sodaa namatti banti waan rabbiin hin ta'initti qalbii nama rarraafti faalkan gaariin ammoo faallaa kanaati kajeellaa rabbii namaa banti rabbitti irkatuu fi rabbiin gargaarsifatuu namaa banti qalbii namaa gammachiifti balbala xaa'atii fi balbala tawxiidaa namaa banti kanaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam wayucjibuni ilfa'al jedhe waan dhagayuu yookaa argu kana waan isa jaalachiisallee ta'u qalbii ufiitiin itti irkatuun hin ta'u akkasuma waan kana hamilee isa barbaaduun yoo irra ufiin dhufe malee maarijaal qabuulin laallachuun hin danda'amu mujallada lammaffaa fuula 271 hadiisni itti aanu hadiisa jaabir laa adwa walaa xiyyaara walaa guulaa jedhe muslimtu odeesse dhibeen hin ta'u akkasuma allaattiin faalkaa fokkataa laallatuun hin ta'u ammas jinniin bifaa gara garaa namatti jijjiirattee yoo badhetti nama argatte karaa nama balleessitee nama halaakti ka jedhan warri jaahiltoota ka sababaa kanaan laga addaa wayta qubatan matoota jinniititti maganfanne wallaaltota isaanii nurraa dhogguu jedhanii ka isatti irkatan waan jiruu miti jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisni itti aanu hadiisa mucaawiyaa ibnu alhakam maal jedhe rasuulaan ومنا رجال يتطيرون رسول مال جل صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم نرانا ما اللات فالكا فكتا لا تتجرا مهال لكم مال فكاتا جدي رسول غافنان كن يوم قلبي إساني كيس جرمال وان حقيقة وهي قبول نتيجة حديث وان كن هندنو فالكا لا تهنته جد آدام الرجاهلة أكنان دبم سيفتجتشو قالوا حديثني بخاري مسلم كيس تدو فالكا فكتا لا هنجر جتشون كإرافر أتمو حديث ابن عمر الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة فالكان فكتان واسد كيستي أرجماجد لفظين تكا إنما الشؤم في ثلاث جد فالكان فكتان واسد كيستي أرجما دبرتي من قبتان أكسم يابي خناف علماء الإسلام مي أكمت ديبي كنن أكمت وليجل تنجدو حديث كنا كاجد ربين كن نفد اتسين إنسان ديبي كنا كيستي والدبني
namni gariin maal jedha hadiisni waa sadi keessatti faalkaa laallatuun hin jira jedhu kun hin shaaramee jedha. tamhiidin laallachuun hin danda'ama mujallada 9ffaa safaa 290. wanni jecha kana qabatu nu dhoogu hadiisni tokko hin shaarame jechuu duratti kamtu duraa kamtu duuba jennee taariikhaan beekamuun dirqama yookaan hin shaaramen jedhamu. akkasuma waliigalchuun aanjayuu dhabu haala kanaan malee shaarame jechuun hin danda'amu. ulamaa'in gariin waliigalchinaa jedhan akkaataan isaan itti waliigalchina jedhan akka heddu. maal jedhan isaanirraa namni gariin hadiisni faalkaa fokkataa laallatuun hin jiru jedhu waa hunda qixxisee aammidha ka waa sadi keessatti hin argama jedhu kanaan khaasse isa goonaa jedhan. waa sadi keessatti malee faalkaan hin jiru jechuu isaaniiti. jecha kanas wanni filatuu nu dhoogu rasuulli alayhi salaatu wassalaam faalkaa laallatuun shirkiidha jedhee jira. hadiisa ibnu mas'ud keessatti axxiyaaratu shirkun jedhe. shirkii eega taate shirkii waan garii keessatti hin ta'a garii keessatti hin ta'u jechuun hin danda'amu. haa ta'u warri akkana jedhe shirkiin hin ta'a jechuu hin jenne rabbiin sababaa waa sadii kanaatiin hamtuu namatti qaddaruun hin malaa jechuu isaaniiti. jecha kana abu daawud imaamu maalik irraa odeesse. akkasuma maaziriilleen imaamu maalikitti irkise kitaaba al-mu'lim bifawaa'idi muslim jedhamu keessatti. akkasuma alqaadi ciyaad mashaariqul anwaariin keessa laallatuun hin danda'ama. ibnu qutaybaalleen jecha kana filate rabbi rahmata isaaf haa godhu. akkuma alxaafiz ibnu hajar fatul baarii keessatti irraa naqqale. shawkaanillee neelal awxaariin keessatti jechuma kana filate waan jechi kun tahe arginee jirra. namni gariin faalkaa laallatuun inun tahu shirkii jennee lafa keenne waa sadi keessatti shu'umiin hin jira jechuun kun faalkaa fokkataa laallatuun hin jira jechuu miti akka biraatitti hiikamuu qabaa jedhan. hiikkaa kana keessatti wal dhaban malee. ibnu hajar rabbi rahmata isaaf haa godhu akkaataan inni itti walii galche sababaa waa sadii tanaatiif hamtuun namatti argamti jechuu miti. hegeriyoo hamtuun alarraa itti argamte waa sadii kanaaf natti argamte jedhee itti irkisa sababaa kanaan aqiidan isaa baddi uf haa qabu waan sadii kanarraa hin jaalatin haa jijjiiratu jedhe. namni gariin ammoo waa sadii kana keessatti faalkaan hin jira jechuun ma'anaan maal isaatu wanni yoo namaan tolin nama rakkisa waa sadii kana jechuu malee sababaa jaraatiif rakkoon alarraa namatti dhufti jechuu miti jedhe. waa sadii kana waan jaalatu haa filatu jedhe. manni akkamiin nama rakkisa yoo jedhan mana namatti dhiphatu ta'u yookaan mana ollaan azaa nama godhu ta'u yookaan mana masjidarraa fagoo ka azaan hin dhageenye ta'u kanaafuu mana gaarii haa filatu jechuu malee sababa isaatiin hamtuun alaa namatti dhufti jechuu miti jedhe. akkasuma dubartiilleen ta'uuf eeydu yoon tahin ta duniyaa namichaa tiisitu yoon tahin rakkoodha dubartii gaarii haa filatu jedhan. akkasuma yaabbilleen yoo gaariin tahin kawayta qabuu barbaadan namaan qaban kawayta oofan namaan deemin yoo tahe hin rakkisa gaarii haa filatu jechuudha. akkanaan hiikan. akkuma hadiisa albaaniin hasan jedheen silsilaa sahihaa keessatti hadiisa 1047 maal jedha sa'aadatu ibni aadam fi thalatha wa shaqwatu ibni aadama fi thalatha famin sa'adatihi almar'atu الصالحة والمسكن الواسع والمركب الصالح ومن شقوته المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. ملكين المنما واسدي كيست أرجمة هونغول إسال واسدي دبرتي غاري من بلأ يابي غاري هونغول إسا دبرتي همتو من بدا يابي فكتا كنافو همتو إسال روان أرجمتو غاري حافلة جتشو ملي وامبراتو إسا جتش على نمت أرجمة جتشو متي. علماء إنجلين أمو حديثني فالكم فكتا واسدي فنا كيست أرجمون هم ملاجئو رسول من رايون أفني. علماء إنجلين مرجلا حديثني صحيحما لكن والرئيس أوديستو لفظي ديكو جيجيري جدا. مال لفظ صحيح إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. فالكا فكتا لالتون أصوجراتي سلامناتي دبرتي فرد كيستي يوكا خادمنا مقدمو أكما رواية مسلم كيستي خادمة اتدبلون أصوكا أرقم تاتي كان كيستي أرقم جتشو مالي وان كان كيسا هنجر جتشو متي جتشا كانتو إلا فلتما أنو براتي مالي تيوجدا رواية مسلم أكنان رفتي أمس وان رواياتنا رقاته حديثة سهل بن سعد مالجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن وسو أرقمي واسديه كان كيستي أرقما حديثة بخاري مسلم تؤديسي بخاري حديثة كما لما دبة تربا سديد مسلم حديثة كما لما دبة لما ديدم شنفة أقسم حديث جابرس إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس بك دبرتي خادمة قد جتش كانت فلتا معدا وري جتش كان فلتس إمام الطحاوي رحمه الله مالجد شرح معاني الآثار كيستي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء وسوك أرقم تتاتي وأن كان كيست أرقم تيجد فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء واسديه كان كيستون أرقمتو وأن برا كيست أرقمون إنهم ملو جتشو أقسم طبري اللين جتش كان فلت تهذيب الآثار كيست أقسم ابن عبد البر اللين تمهيد كيستي مجلد سغلفة فولد إبالماف سدتمي سديرا حقا سدتمي أفوليتت
akkasuma albaaniilleen rabbi rahmata isaaf haa godhu silsilaa sahihaa keessatti mujallada tokkoffaa fuula 727 akkasuma mujallada afraffaa fuula 565 jechi haafidh ibn hajaris yoo xiinxalan jecha jajjabuma haa ta'u hadiisni hadiisa hiikaa wal fassaraa kanaaf jecha kana filanne haga darsii biraatiin walitti dachaanutti hadiisa biraa qabannee ammaaf asumarratti dhaabbannaa. wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.